Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaa feddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkabsaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii kootti dabalamaa kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan. Galatooma galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaalladha obboleewwan kiyyaa deebi'ee dhufee jira akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha. Waan baay'ee tokko alallee na ajaa'ibe na garrame haa ta'u malee immoo namootuma hundatti gaafii ta'e maalidha jennaani dhugaan isiniin jedha bara kana maaliif jennaa wanti hundumtiyyuu jechuudha. Ilmi namaa of dammaqaa bakka walumaa galatti guutuun namaa jechuudha. Gabaa soo dhaqatee suuqii eessumayyuu yoo deeme imala kam keessattuu akka of hin amanne jechuudha. Keessattuu haadholiif abbootiin keenya amma waa'ee maallaqaa kanarratti dhuguma amma birrii kana akkanatti lakkaa'ee osoo itti kenne birruma noormaalii saniitu fudhatanii deemu jechuudha. Jiru warroonni namoonni jajjabaan namni akkasitti gadi fageessanii toonii waan akka sanaa gidiraan amma kana gurguddatu jira jedhanii hin yaadne namoonni kana haadholiif abbootiin keenya namoonni jajjabaan jechuudha. Kanaaf birriin akka kanatti gaafa dhugaa salphumatti osoo birriin akka kanatti oomishama ta'ee silaa ilmi namaa maaf rakkatan jedhee mucaa waraqata muree ka'ee maallaqa ani qalamichi na ajaa'ibee dhugaa rabbi ani baay'ee tokko jechuudha. Ingada miidiyaa irratti yeroo BBC irratti gabaafamu amanuu hin dandeenye ammootu viidiyoo isaa gaafa ilaalu dhugumatti jechuudha. Waraqata muree qaffafee akkasitti wal qixxeessee abbaa birrii 200 kanaan baasa. Mucaan kuni kan qabame jimma keessatti jedhanii haa ta'u malee mootuu jechuudha warroonni waan akka kanaa hojjetan baay'inaan immootu gara namoota baay'eetti kan lakkaawwaman immoo Adaamaa keessatti isaanis immoo to'annoo jala oolan jedhanii miidiyaa irratti kan hin arge dhaga'e jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa ilmi namaa haala jireenya qaala'insaatti wal qabatee jechuudha. Wanti inni hin goone wanti jira miti maaliif jennaani bakka karaa qaxxaamura waan godhan gaafa dhaman jechuudha. Ilmi namaa hin beeku. Baay'ee tokko ulfaata haalli biyya keenyaa kallattii kamiiniyyuu gaafa itti ilaaltanii waan baay'ee ulfaatudha hin beeku. Dhugaan isiniin jedha ani wanti kun amma keessattuu namoota keenya namoota gurguddaa akkasitti qubna gara lib jedhanii hin laalan maallaqa kana maaliif noormaalii maallaquma fakkaata itti hubattaniirta yoo ta'e jechuudha. Kalarii isaa already sanumaanii tarii xiqqoo ishii kuni jabina akka maallaqa yookaan akka birriitti jabina haa dhabuu addaan harkisan cituu danda'a maaliif waraqata waan ta'eef jechuudha. Tarii namoonni sardame immoo anama fakkeenyaaf suuqii dhaqee gizee tokko gaafan malsii yookaan simmootuu ka keessaa deebii godhadhu dhaabbadhee too birri akka tiixadheefaa fuudheen deema jechuudha. Namumti nutumtiyyuu jechuudha shawwadamuu dandeenya jechuudha. Garuu immoo namoota baay'eedhaaf barumsa ta'a. Kanaaf walumaa galatti of eeggannoo godhaadha. Keessattuu namoonni namatti meeshaa waa gurgurtan namoonni maallaqa namarraa kaashii harkaan fudhatan maaliif jennaani hin beeku baay'ee ulfaata haalli biyya keenya baay'ee ulfaata. Eenyumayyuu sa'aatii itti amananii miti sa'aatiin kuni ammoo of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha. Gizee tokko gabaa dhaqxanii waa gurgurtanii tooni jechuudha. Birrii akkanaa kuni keessa oolee wal keessa makanii isinitti kennuu danda'anii tarii lakkoofsa keessa namni sardamaanii akkasumatti walitti qabatee fudhatee deemuu danda'a. Garuu birriin kun waraqata. Sa'aatii sanatti haati hiyyeessaa tokko waan tokko gabaa fittee baatee itti waa bitattee waa hojjetattee galuudhaaf fuutee gabaa geessiti. Garuu mootu birriin kuni akka soba ta'e yookaan birrii waraqata akka ta'e hin beektu gurguradha jettee tuma birrii kana guduufattee galti. Garuu as garagartee gaafa waa bituu dhaqxutti gaafa namni immoo hubataan sirriitti ilaalee hammam takka akka rifatan hammam takka akka ofitti gaddan kuni beekamaadha. Egaa walumaa galatti ilmi namaa haalli jireenyatis yoo hammaate hammam takka yoo qaala'insis mootuu ta'eyyuu hamma kana dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif qoonqoo waaqayyoon uume osoo waan fe'eyyuu ta'e jechuudha. Kallattii kamiiniyyuu hin maggabamin hin bultu garuu mootuu waan waaqarraa fagaate kana waan cubbuu guddaa jechuudha. Namoonni hin beekne gaafa kana shawwadamanii garagaran abaarsa nama kana abaaran akkasumas immoo jecha isaan garaa isaaniitiin bo'anii nama kana abaaranii hin of kadhu namni kana godhu ammas taananii yookaan imimmaan nama tokko nama lamaatitu jara kana qabee isaan saaxilee ammas waaqayyo namoota akkasii namoota sobaan
bakka karaa qaxxaamura eessan baanee guddannaa maaliif jennaani kuni mucaan kun jechuudha waraqata kana jechuudha akka maallaqaatitti muree gara birrii 100 kan lakkaawamudha jedhan ka harka isaatti qabame kanaafi lama sobe xiqqoo sobe hamma ta'e tokko jechuudha walakkumatti namni bakka anin beeku dhugaa rabbii baay'ee tokko ulfaata barakanii keessa akka jirru ilmi namaa garamitti akka deemaa jiru walumaa galatti baay'ee ulfaatadha haalli biyyattiin jirtu jechuudha gizee biyya namaa keessatti inje gara biyya keenyatti galayeen ijoollee baay'een maaf galaniis deebi'u maaf akkas ta'u dhugaa baay'ee nama yaaddeessa jireenyi biyya keenyaa jechuudha ammootu waaqayyo dhufaatii tura malee guyyaa tokko nageenyi dhufee guyyaa tokko wanta hundumti isaa sirrachuu danda'a kanaafi hamma danda'amaa ta'etti immoo sa'aatii kana keessa birrii harkatti baachuun illee birrii kaashii namarraa fudhachuun illee of eeggannoo gochaati jechuudha keessattuu namoonni baadiyyaarra jiraatan haadholiif abbootiin keessanii sirriitti namni lafa niitoorkiin badaa hin jirre lafa niitoorkii intarneeta wantoota akkasii sirriitti hubachuu hin dandeenye bakki jiran hin jiru isaan sana dhugaan isin jedha maatii keessanitti yeroo tokko kuni dhugaadha maaliif jennaani namoonni tokko gaafa akka abbadan namni ammoo shawwadamaa jechuu dandeessan garuu hin shawwadama kanaaf maatii keessanillee wantoota akkanaatti jira of eeggannoo godhaa jedhaani gizee wajjin haasoftan itti himaa maaliif jennaani har'a namni iyyeessi tokko gabaa baatee isatti birrii 200 birrii 300 waan inni fudhatee baheetti gurgurate suni gaafa as deebi'ee birrii sobaa waraqata ta'uu isaatti argu hammam akka isaan rifatan hin beekata waan ta'eef kanaaf maatii keessanitti wantoota akkasii kanarraa yeroo wajjin haasoftan akka isaan of eeggannoo godhan akka isaan wantoota akkasii kana cheekii godhanii sirriitti gad hubatanii maallaqni sun akka sobaa akka dhugaa ta'uu isaa adda baafatanitti itti himaa walumaa galatti namoota wanjala akkasitti waan akkanaa hojjetan kana dhugaa rabbii qixaatii sirriitti osoo qaxxaamanii namoonni immoo kunnallee isaan irratti ilaalanii tooni waan akka kana raawwatanii waan akka kana boru deebi'anii hin geggeessan jechuudha kanaaf walumaa galatti ijoolleen kun sirriitti wal xoqqomanii jechuudha dameen isaanii bakka baay'ee bakka garaagaraati kan jiranii kana caalu immoo amma tokko gaafa qabamu ofumaa waliima waan ta'eef qabamuu isaanii oolu kanaaf obboleewwan kiyya walumaa galatti barattiin hin beeku dhugaan isin hin jedha maaliif jennaani lafa jirtanitti abdii isin kutachiisa gizee tokko jechuudha waan hojjettan keessatti ofitti amanamummaa isin dhorkaa amantii keessa baqa jabina isin keessanii qabdan laaffisaa deema walumaa galatti waaqayyo waan hundumaafuu deebii qaba rabbi biyya keenyatti nagaa buusee hali nagaa jiraate ilmi namaa nageenya jiraate naan akka barbaadetti bahee galaa waan argatee gabaasaa baay'atee tooni jechuudha ollatee galaa inni caalanii nagaa dhabamuudha lammaffaa immoo osoo nageenya jiraate haalumti qaala'insa jireenyaa kun iyyuu mootu tarii amma ta'e tokko ilmi namaa hojjetatee tooni seeran jechuudha maaliif bara kana keessa inni lafa qotatee bulullee lafa isaa seeran qotatee irraa galfataa hin jiru lafa isaa kan haramaan harkaa fudhatee lafa isaanii kan deebi'anii tooni iyyuu jechuudha ibiddaan qeerra buqqaan baay'ee isaanii jira waan ta'eef jechuudha ilmi namaa mootu gabareen qotee gabaadhaaf hin dhiyeessoo ta'e kana caalu qaala'insi kana caala dabalaa deema malee qannasaa hin deemu garuu har'a gabareen illee warri qotatee nyaataa jirullee qixxuma warra magaalaa jiru kan beela'aatii jiranii kan rakkataa jiran kan dhobataa jiran maaliif jennaanii akka garaa isaaniitti lafa isaaniitirra qotatanii toonii hojjetatanii toonii galfataa hin jiranii qixxuma warra maallaqaan bitee nyaatutti kan isaan deemanii gabaadha barbaadanii waan qaban gurguratanii too waan of harkaa qabaniin jiraataa jiran jechuudha kanaaf kun immoo inni caalaan wanni Itoophiyaatti yookaas biyya keenyatti gufuu ta'e maalidha nageenyi dhabamuudha waaqayyo mootu nagaa nuuf fidu nageenyi bu'ee jennaan wanni hundumti isaayyuu hissirrata kanaaf namni kamiyyuu jechuudha akka amantaa keessanitti kadhannaa godha yaa waaqayyo biyya keenyatti nagaa nuuf fidi jedhaatiin jechuudha kan nagaa caalu sababa hin jirreefi kanaaf obboleewwan koo dhugaa rabbii maaliif jennaani hojjetaa deemtanii gaafa waan akkasii wantoota baay'ee baqa walumaa galatti itti yaaddanii gizee tokko osoon taa'u kobaakoo kana yaadaan badu jira gaafa sana maal taatanii abdii isin kutachiisa duubatti deebuudhaaf hamilee keessantu baqa gara duubatitti isin yaada kanaaf walumaa galatti waaqayyo jiraatadha egaa obboleewwan kiyyaa viidiyoo gabaabduu tuni namoota baay'eef barumsa hin ta'a
akkasuma akkuma nama jalqaba isinii kaasee namoota gurguddaa namoota waan akka kanaatti cheekii godhanii toonii itti hubannetti maatii keessan hubachiisaa waan ofii keessanii dhageechan irraa waan ofii keessanii baratan irraa yeroo tokko gaafa maatii keessa wajjin haasoftan itti himaa waan jiru waan tokko jechuudha namoota akkanatti iddoon turkiin jiru akkasumas immoo wantoota miidiyaa har'a deemu hubachuu hin dandeenye jechuudha. Walumaa galatti waaqayyo nu haa eegu namoota hojii akkanaatti immoo dhokatanii wantoota akkana dalagaa waaqayyo ammas isaan saaxilu maaliif jennaan kun hojii seexanaati namni dafqa isaatiin hojjetee jechuudha kan fideetu namaaf illee sifaa isaaf illee waan isaati jedhama waan ta'eef kun hojii seexanaati rabbiin ammas isaan saaxilu namoota akkasii jechuudha. Walumaa galatti ilma namaa kan karaa seexanaa qabatee karaa rabbii irraa dagatee karaa seexanaa irra gore kana waaqayyo nama karaa isaarra goru rabbi isaanaa taasisuun isiniin jedha. Egaa viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutu turtii gaariin isiniin jedha obboleewwan kiyya. Yoon dogoggore dhiifaman isiniin jedha. Sababbiin isaas nama ta'ee namni dogoggorre sababa hin jirreef dogoggoruu danda'a jechoota tokko keessatti jechoota lama keessatti ammuma dubbattan bakka tokkotti dogoggora hidhamu sababa ta'eef egaa viidiyoo kana sheer waliif godhaa laayik gochuudhaan namoonni yaada babal'aa qabdan immoo komentii jalatti na barreessaa. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaariin isiniin jedha nagaan naaf tura.